Egaa kabajamtoota daawwattoota hordoftoota Oromoo Ispoortii akka subscribe, like, share nu gootan asumaan kabajaan isin gaafata. Akkasumatti seenaalee adda addaatii fi taphattoota adda addaa asumarratti isiniif torbaan irraa akka ifinno abdii guddaa qabna. Isinis akka share fi like akka hin daganne asumaan isinitti himna. Seenaa taphataa urjii addunyaa mootii Ozil kan isinitti himnu ta'a. Mootii kubbaa miilaa mijjeesee kan nun jedhamu kan beekame taphataa intarnaashinaal lammii Jarman Mesut Ozil hidda loloota isaa kan eegalu gara Turkii yommuu ta'u kubbaa miilaa kana eegalee magaalaa ittiin guddate Helsinkiitti kilaboota hedduun taphachuudhaan isaan booda bara ijoollummaa isaatti waggaa 5f kilaba Nuut Wiisiif taphachuun dabarseera. Ozil bara 2005tti hirmaataa Bundesliigaa kan ture kilaba Schalke 04 eega ta'uu mallatteesse. Mallattoon professionummaa isaa kan Schalke duwwaa 4f mallatteesse akka carraa ta'ee taphataa sarara jidduu yeroo sanii kan ture Bilonk waan adabameef Ozil carraa kennameef fayyadamuu lakkoofsa 17 uffatee Bayer Leverkusen fi Bayern Munich waliin taphate. Yeroo sana keessa sarara jidduu Schalke irratti dursaa ta'ee iddoo isaa kabachiiseera. Dabalataanis taphataan furtuu kilabichaa ta'eera. Kilaboonni isa barbaadan waan baay'ataniif kilabichi Oziliif waggoota mindaa yuuroo miliyoona takka tuqaa 8 kennuufis taphaticha waan hin gammachiifneef turtii waggaa 2 booda Schalke'n waliin gargar ba'eera. Bara 2008 kilaba biroo Jarman Bundesliigaa Werder Bremen yuuroo miliyoona 5 makame. Bara dorgommii jalqabaa bara 2008 fi 2009 Werder Bremen Bundesliigaa sadarkaa 4ffaa xumuruus Mesut Ozil galiiwwan 3 fi kubbaa gooliiwwan ta'u mijjeesee kubbaa gooliiwwaniif ta'u 15 mijjeesee kennuun dhuunfaa isaatti bara dorgommii gaarii dabarseera. Taphatichi bara dandeettii isaa ittiin agarsiisee fi bara inni ittiin dandeettii kubbaa mijjeesee kennuu isaa ittiin agarsiifte geeba DFB Pokaaliif akka gahu godhe. Baruma sana Shakhtar Donetsk mo'amuus kilaboonni isaa akka tapha xumuraa Yuurooppaa liigii gahu godheera. Achuma Bremen osoo jiru dandeettii addaa agarsiisee fi dandeettii kubbaa gooliif ta'u mijjeesee kennuun wal qabatee Mesut Ozil taphataa cimaa bara dorgommii walakkaa Bundesliigaa ta'eera. Waancaa addunyaa bara 2010 ammoo dandeettii Mesut Ozil uummata addunyaa karaa foddaa TV akka mul'atu godhaniin taphattoonni osoo hin hafin kanneen tapha akka qabu dubbatan. Taphataa ilaaluuf bakka bu'aan isaanii gara waancaa addunyaatti kilaboonni erga yaadannoo isaa irratti Mesut Ozil jedhuun barreessuun dirqama ta'eera. Barcelona, Arsenal fi Real Madrid kilaboonni fakkaatan taphaticha mallatteessifachuuf sochii eegalan. Taphataan Manchester United duraanii Wayne Rooney osoo hin hafin dandeettii isaa waltajjii irratti himuun dabalatee amma leenjisaa United kan turan Ferguson akka isa mallatteessan gaafatanii ga'eera. Jijjiirraa gaafii ta'e. Foddaa jijjiirraa bara 2010tti Barcelona galuuf akka walii gale miidiyaaleen Spain hedduun gabaasan. Eebilaa 17 garuu Werder Bremen osoo hin eeggamin paawundii miliyoona 15 morkotaa dhiyoo Barcelona kan taa'e Real Madrid kennuu isaanii ifa taasisan. Jijjiirraan Madrid kan hin eeggamin ta'us dandeettii mucaachuu qabuun irraa kan ka'een gatii inni ittiin jijjiirame rakkisa akka ta'e hedduun dubbataniiru. Bakka bu'aa Ricardo Kaakaa ta'ee jedhaman kan bitame taphataan kun Kaakaan waan miidhameef carraa taphachuu argatee tapha Real Madrid Mallorca waliin duwwaa bahan Angel Di Mariaan jijjiiramee gara dirree seenuus tapha isaa jalqabaa Real Madrid taasiseera. Egaa kabajamtoota hordoftoota Oromoo Ispoortii Itoophiyaa akka channel kana subscribe, share gootan asumaan isinitti himna. Akkasumatti seenaalee adda addaatii fi waan adda addaa asumarraa isiniif torbaan irraa akka dabarsinu abdii guddaa qabna. Isinis subscribe fi share nu gargaaraa isiniin jenna. Akkasumatti subscribe godhuu hin dagatinaa. Saahiban keessaniif akka share gootanis asumarraan isinii himna. Akkasumattis miidiyaalee adda addaa irratti share nu godhaa isiniin jenna. Galatoomaa hundi keessanuu waan nu hordoftaniif. Bye.